Giddugaleessa Oromiyaa bakkoota hedduutti lolli ulfaataan meeshaalee gurguddoon gaggeeffamaa jiru jabaachuudhaan akkuma itti fufetti jira. Kaaba Shaggara, Kaaba Lixa Shaggara, Kibba Lixa Shaggara akkasumas Baha Shaggar keessatti meeshaalee gurguddoo akka Marfii, Zoo-23, BM fi kanneen kana fakkaataniin lolli ulfaataan gaggeeffamaa jira. Lola humnoota lamaan jidduutti meeshaalee gurguddoon gaggeeffamaa jiruun lubbuu namoota nagaa dabalatee horiin qonnaan bultoota hedduun ajjeefamaa jiraachuu maddeen gabaasan. Lola jiddu galeessatti gaggeeffamaa jiru kanarratti mootummaan meeshaalee fageenya dheeraa deeman dhukaasuudhaan namaa fi qabeenyaas walumaan barbadeessaa jiraachuun kan himame. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn saffisaan ammoo humnoota mootummaa jiddu galeessatti waan jala seenaa jiruuf duubatti deebisuudhaaf dhukaasa gurguddaas gaggeessaa jiraachuu maddeen himan. Mootummaan ammoo tarkaanfii yeroo ammaan tanaa fudhachaa jiruun humnoota waraana bilisummaa Oromoo WBO duubatti deebisuudhaaf haa jedhu malee namoota nagaatii fi qabeenya isaanii manneen horiidhaa fi hundumayyuu waliin barbadeessaa jiraachuun himamee jira. Lolli WBOdhaa fi mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiru kan durii caalaa jabaachuudhaan jiddu galeessa keessatti kan hammaate. Humni waraana bilisummaa Oromoo WBOdhaa fi humnoonni mootummaadhaa guyya guyyattis haleellaa wal gobbaatti raawwachaa jiraachuun kan himame. Aanota jiddu galeessaa hedduu keessatti ammoo tarkaanfii WBOn fudhachaa jiruun humnoonni mootummaa danuun akka baala mukaatti harcaafamaa jiraachuunis himamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn gama isaatiin ammoo tarkaanfii jiddu galeessa keessatti fudhachaa jiruun injifannoo gurguddoo gonfachaa jiraachuu kan beeksise. Haleellaa walirraan cinne gaggeessuudhaan humnoota mootummaadhaa jiddu galeessa keessaa buqqaasaa jiraachuu kan beeksise. Akkasuma Kibba Oromiyaa fi Lixattis tarkaanfii wal fakkaatu fudhachuudhaan humnoota mootummaa Oromiyaa keessaa baasaa jiraachuu gama isaatiin kan beeksise. Haa ta'u malee lolli guddaan ammoo meeshaalee gurguddoon gaggeeffamaa jiru kun waraanaa fi namootaas otoo addaan hin baasin namoota dabalatee qabeenya hundumayyuu Oromiyaa keessatti mancaasaa jiraachuun kan himame. WBOn ammoo gama isaatiin humna diinaa Oromiyaa keessaa buqqaasuu opereeshinii jedhus gaggeessaa jiraachuu kan beeksise. Mootummaan ammoo gama isaatiin humna riphee lolaa waraana bilisummaa Oromoo WBO duubatti deebisu maqaa isa jedhuun ammoo meeshaalee gurguddoo fayyadamuudhaan ummataa fi qabeenya isaanii walumaan qabe barbadeessaa jiraachuu maddeenis gabaasaniiru. Waraanni WBO fi humnoota mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiru jiddu galeessa haga lixaa fi kibbaatti kan ture amma magaalaa guddoo Finfinnee biyyatti marsee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn guyyaa har'aan tana ammoo Boosata Fantaallee daandii guddicha Finfinnee fi Jabuutii irratti lola guddaa gaggeessuudhaan humnoota mootummaa imala isaanii ammoo gara Awaash gochaa turan hedduu barbadeessuun injifannoo guddoo gonfatee jira. Beeksisee jira. Daandiin guddichi Jabuutii fi Finfinnee wal qunnamsiisu kun ammoo kanaan dura humnoota TPLF qofaan weeraramee beeka. Amma ammoo waraana bilisummaa Oromoo WBOdhaanis weeraramu jalqabee jira. Lolli WBO fi mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiru jiddu galeessa keessatti hammaatee kan ture yeroo ammaan tana waraanni bilisummaa Oromoo WBOn magaalaa guddittii biyyatti kokkee qabuudhaafis waan jiru fakkaata. Lolli daandii guddicha Finfinnee fi Jabuutii wal qunnamsiisu irratti gaggeeffame kun hamaa akka turee fi ammoo kana keessatti dhalattoonni sabaan Oromoo tahan raayyaa ittisa biyyattii keessatti hedduu ta'urraa kan ka'e ammoo ajajoonni waraanichaa isin ilmaan shaneetu humna keenya ficcisiisaa jira jechuudhaan ammoo kanneen sabaan Oromoo ta'an hedduu isaanii walitti qabuudhaanis rashanaa akka jiranii fi akkasuma walitti qabuudhaan gara buufata isaaniitti deebisuunis dhagahamee jira. Lolicha irratti waraanni bilisummaa Oromoo WBOn injifannoo guddoo kan gonfate yeroo WBOn ammoo humnoota mootummaa barbadeesse daandicha cufee ture booda humni Rippaabilikaan Gaardii helikoophtaroota lamaanis daandicha irratti buufamaa turuun himamee jira. Gama biraatiin ammoo
humni qilleensa Itoophiyaatis diroonii nama maleessa Fantaallee bakkeewwan garagaraatti guyyuma har'aan tanaa haleellaa iddoo lamatti raawwatee turuunis himamee jira. Woboon lola guddaa daandii guddicha baatti gaggeesse kanaan injifannoo kan gonfate, daandii kana ammoo kanaan dura daandii kana qabachuudhaaf waggaa dura ammoo humni TPLF lola mootummaa federaalaa wajjin gaggeessaa tureen humnoota mootummaa danuu taana naannoo Affaar keessatti fixee kan ture. Kan sangitu ammoo waraanni bilisummaa Oromoo Woboon Oromiyaa Fantaalleetti ammoo tarkaanfii jabduu fudhateen humnoota mootummaa danuu akka baala mukaatti harcaasuudhaan mootummicha naasisee jiraachuun kan himame. Waraanni bilisummaa Oromoo Woboon birgeediidhaan bakkoota danutti ammoo lola yoo banu, mootummaan ammoo humna isaa garamitti bobbaasee garam akka dhiisuus ammoo wallaaluudhaan muddama hamaa keessa galee jiraachuunis himamee jira. Jeneraal Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa Galalchaa ammoo ji'a darbee keessa waraana bilisummaa Oromoo Woboo haleeluudhaan gara mariitti fiduudhaaf akka jiranii, mariin dhufuudhaaf malu kun ammoo isa xumuraa akka ta'eef isan booda Woboo wajjin mari'achuunis akka hin jirree fi lolatti galuu qofa akka ta'e dubbachaa kan turan, mariin hafee carraa isa xumuraati jechuudhaan kan dhaadatan waraanni bilisummaa Oromoo Woboon jiddu galeessaa fi baha Oromiyaa akkasuma kibbaa fi lixa Oromiyaatti humnoota isaanii harcaasuudhaan ammoo gudii kan isaan godhe. Fiild Maarshaalichi ammoo muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmad wajjinis marii torbee kana keessa gaggeessaniin gara mariitti deebi'uu akka qabanii fi humni waraana harcaafamaa akka jiru, aggaammiin Soomaaliyaatii fi akkasuma ammoo Eertiriyaatis ammaatii akka jiru Abiyyitti dubbachuun isaanii kan saaxilame. Lola keessa Woboo waliin gaggeessaa jirru injifachuus hin dandeenye. Diinni alaa ammoo daangaa cabsee gaafa galu achirratti kan xiyyeeffannu tahaa, gaafas ammoo biyyattiin guutumattuu harka Wobootti kufuu malti jechuudhaanis ammoo muummichaa wajjin waan as deemuu fi ta'uu malu gubbatti kan mari'atan. Woboon ammoo kan isaan shakkan irraa osoon ooliin bahaan daandii guddicha Finfinneetti adeemus ammoo itti cabsuudhaan daandicha dhuunfatee kan ture. Guyyaa har'aan tanaa magaalattis kokkee qabuu akka danda'u magaalattii qofa otoo hin taane guutuu biyyattiitu har'aan tana ifatti mul'isee jira. Xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad waggoota 5 darban keessatti dhumaatiin uummata Oromoo irratti raawwatame kan mootummaa Haile Sillaasee irraa kaasee hanga mootummaa Adawaa irratti ammoo raawwate caale kan jedhe xiinxalaa siyaasaa fi itti gaafatamaan dura taa'aa KFO fi gaafatamaan dhimma alaa KFO obbo Jawaar Mohammad kana kan dubbatan gaafii fi deebii miidiyaa RTV waliin ammoo taasisaniini. Obbo Jawaar Mohammad gaazexeessaa Darajee Hailee wajjin ammoo gaafii fi deebii Keeniyaa magaalaa guddoo Naayiroobii keessatti taasiseen ergaawwan jajjaboo dabarsee iccitiiwwan muraasa saaxilee jira. Kutaa lammaffaa gaafii fi deebii kanarratti ammoo haala yeroo irratti yaadota bal'aa dhiheessaa kan jiru yoo ta'u, dhimma abbaa dabarummaa irrattis ammoo yaada bal'aa laatee jira. Gama biraatiin wal waraansa waraana bilisummaa Oromoo Woboo fi mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiru irrattis obbo Jawaar waa tuqanii jiru. Gaazexeessaa Darajee Hailee dhimma abbaa dabarummaa irratti ammoo isin abbaa dabareeti jechuudha yoo gaafatu Jawaar Mohammad kana ammoo kan jedhan gartuuwwan lama jechuudhaan kan dubbatan Jawaar, gareen jalqabaa garee durumaanuu Oromoo jibbuu fi sirna kana kuffisuudhaaf Oromoon taranyaadha jedhaa jiru kan jedhan, kan lammataa ammoo kanneen aangoorra jiranii fi Oromoo akka gaachanaatti dhimma itti bahu barbaadanidha jechuudhaan ibsan obbo Jawaar Mohammad. Kanaan wal qabatee xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad Oromoon yeroo kamiyyuu caalaa ammoo akka ammaan tanaa miidhameetis hin beeku jedhan, yeroo bulchiinsi kan Oromooti jedhamaa jiru kana keessa jechuudhaanis ammoo yeroo ammaa naannichatti yoo xiqqaate hidhamtoonni siyaasaa 100 ni argamu kan jedhan, kuni ammoo naannoo biraa kamuu keessaas hin jiru jedhan obbo Jawaar Mohammad. Bulchiinsa magaalaa Shaggar
shaggar qofa keessatti manneen hidhaa 30 ol akka jiran Jawaar Mohammad himuudhaan guyyaadhaa gara guyyaatti namoonni hedduun ajjeefamaatis akka oolan ibsee jira. Itti fufuudhaan obbo Jawaar Mohammad gocha mootummaa Abiy Ahmed yookaan Biltsiginnaa kana yoo saaxilan waggoota 5 darban kana dhumaatiin Oromoo irratti raawwate mootummaa Haile Sillaasee irraa jalqabee hanga adda dimokiraatawaa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa keessatti kan raawwateen dachaadhaan kan caalu jedhe. Oromoon abbaa dabarummaa hin barbaadu, dabarummaa waan darbu boru mirgaa fi faayidaan kennaa akka darbus ammoo hin barbaadu jechuudhaan nuti gonkumaa abbaa dabarummaatis hin barbaannu jechuudhaan qabsoo kana kan taasifneef ammoo abbaa dabaree ta'uudhaafis otoo hin taane gabrummaa fi cunqursaa dinnee jirra walqixxummaa fi haqummaa mirkaneessuudhaaf jechuudhaanis kan dubbatan.